Awwaatu seen Oh, akkam nagaa fayyaa viidiyoo bana dhume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jirta akkam? Jira galata rabbi. Hawa maqaan arraan kan dhuga arrabsaatti halaala. Mun jette sanii dhiis inshallah. Akkamiti nagaa? Nagaa ibsa akkamati naguma abbaa. Nagaa fayyaadha. Eegaan isin arrabsee asii nagaan qabuuti takkaan fayyineeti amma natti faame. Rabbi si haa fayyisu jaa. Maalipo maalan immoo hankoommoo dhagaa mataa du'aayin bada sitti kadheerani garuu du'aayi ofii kofitu hin taane sati aalimoota arrabsite malee kan kofitti hin qabamne ni takkaayyu. No alimoota mee akkam jiitin alimoota arrabse. An siin arrabse malee alimoota hin arrabsine wallahi dhiifama ammoo. Sinii balleessiin jira. Laala Sinii rakkoo balleessitanii. ammoo Sinii balleessitanii. Ani sinii balleesse. Isin hawaasa balleessitan garuu. Hawaasa keessa yoo dhiifama gaafatanii yoo feetanii dhiiftanii sonni mirga keessan. ibsa dhagaarta abbaa ko mee amma waliin haasona inshaallah viidiyoo bana dhuneettee turte dhiifama. Ammumayyuu wallaahi ati waan hin jenne jedhaarta ammuma sama ammuma mataa isaallee ati caatii haraama jetteedha jetta ani hin jenne afaan koo keessaa Badummaan ati dubbiin itti si qabatte tun eessaa si dhuftee ustaaza kana gaggaragalchaan dhuftee si gaggaragalchine miti. Badummaan tee maali? qoy ibsa dhaggeeffadhu abbaa. Ela ani waan shari'aa kana baay'een of eeggadha akka malee sababni an guyyaa tokko caatiin haraama hin beeku hin jedhus sababni fakkeenyaaf konkuluujinii irra kaa'een ture feesbuuka koo irratti ilaaltette yoo ta'e jechuudha. Qorannoo waa'ee dhimma kanaa irratti aalimoonni qoratan yaadota meeqan lafa taa'ee yaadota 4 isa kanallee kun isa dhumaadha jedhee dubbadhee xumureera. Ani ofii koo inni biraan ilaa borumaa jechuudha wanti sitti dhaammadhu waan abbaan tokko hin jenne gaafa jedhan jetteetta gaafa dhan hin ta'u ani hin jenne haraama hin jenne hin jedhus maaliif warri halaala jedhus warri haraama jedhus aalima qofadha murtii sanaa kan kennu. Anaafati yaada jarri kaa'an jala deemuudha dhimmi kun dhimma fatwaadha. Fakkeenya tokko siif haa kaasu waa'ee fatwaa jechuudha. Waa'ee fatwaa fakkeenya biraa. Dubartiin tokko dhukkubsattee yoo ishee mana yaalaa dhatte xabiibni yookaan doktorri qaama ishee dhukkubu kana bakkuma hunda qaama ishee kana bakka dhukkubu bakka fedheyyuu haa ta'u yaaluu hin danda'a jettee yoon itti na gaafatte kanatti haaliman itti sii gaafan beekuun si jedha. Sababni maali beeyta? Waan kana beekumsa waan kana jaratutti qaba. Bakki kun bakka murtiidha. Inni sunis murtiidha. Murtiin jara laallata. Garuu an waan jarri jedhan sana waan hin fudhadhuun qaba. An guyyaa tokko nama arrabsee hin beeku jireenya koo keessatti. Ani fakkeenyaaf wanti na aarse an waan itti na jette guutuu isaa dhiifama sii godheera. Garuu waan tokko dhiifama sii hin godhu. Innis Inni dhiifama naan goone hoogaa. la eeywa inni dhiifama siin goone tokkoffaa viidiyoo sana maxxansu viidiyoo qaama kee qullaa isa jette sana viidiyoo sana akkatti maxxansitu sirraa barbaada. Dhuguma seera tokkoffaa Ayyee isa kana dhiifama gootu akka maxxansitu gaafa maxxansitu dhiifama gootu ayyee isa lammaffaa. kanaachi waan itti na jette kulli isaa rakkoo miti dhiifama sii godheerani. Yoo sii danda'ame immoo aalimoota ankoo rakkoo hin qabu isa kan dhiifama sii godheera kulli isaa. Yookiin maaliif beektaa namoota keessa wanta hin taane godha. Ana miti anamma nama daawaa godhuyyuu miti. Fakkeenyaaf ustaaz Farhaan fa'aa, ustaaz Awwal fa'aa, Xalahaa fa'aa, ustaaz Habiib fa'aa isaan kun amma daa'ii jajjabaadha. Waa'ee gara amantii gamaa gamana dubbachuu irratti amantii kiristaanummaa fi islaamummaa wal bira qabanii gaafa maqaan ankoo miti maqaan jaraa kun akka kanaatti ka'ee dhaqee tuqamu jaroonni warra amantaa islaamaa hordofne kuni lakkaan sheekotni diinii jira kana akka kanaa baalageedha akka kanaa daangaa dabarfatoodha jechuu danda'u. Ani sheekana arrabsine amma fakkeenyaaf sheeka kamiin arrabseen? La sheeka sana arrabsite jechuu koo miti guyyaa biraa namoonni biraa akkuma taarte kana sheekni kun waa balleessuu danda'a ani balleessuu hin danda'amu kana mini damma lafaa kee bishaan kun haraama jechuu hin danda'ani.
Siigalee ani namadha waan ta'eef. Garuu isa kana yaada bareedaatiin na amansiisuu malee sababiin ani jecha kana jedheef yoon ka arrabsameen waan gaarii hojjechuu hin danda'a ganaa gara fuulduraatti jechoota akkasii gaafa fayyadamtan sooshaal miidiyaa kanarratti baatan ani nan beeka waa'ee sooshaal miidiyaa akka ajaa'ibaatti hin beeka. Ituu tati tiiktookiin banatiin hin banadheni. Umriinus hangafuu hin danda'an hin beekamu. Ani yoo xiqqaate feesbuuka waggaa 12-13 fayyadameera. Tiiktookii nam tokkotu hin banatiin hin banadheenani. Dhugaa kun seedhaati tiiktookiin bananne yeroo nan banadhu. Ati hin bananne waggaa bara 2019 jalqaban banadhe yeroo koronaan dhufu. Yeroo koronaan dhufu sana ani hospitaaluma koronaa keessan hojjedhaan yeroo sana jechuudha. Sababiin an banadheefu rasuula tasitti tiiktookii kanarratti arrabsamaayyuun banadhe. Siigalee aartanii miira keessa galtanii viidiyoo kee akkasii isa jettan kana please. Wallahi isa dhugaan jedha. Viidiyoo jechuun namoota hedduu akkas godhanii namoonni sooshaal miidiyaa kanarraa gashan akka isaan daawwan goon. Naan malaayikaan Israa'eliituu dhufee sooshaal miidiyaa kanarraa gashuu danda'u. Rabbiinu wani namaan dhiifne akka namaa qofaa deeyni qofaa yookaan shirkiidha jedhanii amma atillee nu aarsite. Waan itti nu aarsite jira fakkeenyaaf namaatis ilma namaatis ilmi namaa tokko dogoggoruu inuman oolu nama mufachiisus hin oolu. Gaafa namni tokko nama san mufachiifte namni sun mufate sunis deebi'ee dachaa godhee siin jaa waan ati hin jenne waan ati hin qabne hunda aaruma san baatuuf siin jaa ni beeytati. Nama waa beeku fakkeenyaaf ani jimaan haraamii sii jeen dhageenya. Gurratii rabbina qaba. Ammoo jimaan miidhaa inni qaba ani jimaa qameetiin hoggaan jimaa qama'u. Waan silaa namni dubartiif godhu san godhuu dadhabee jette. Hogga san akkas jettu san maal jechuu keetii ummannummaan namnummaan jimaa qabu martinuu waan san godhuun danda'u miidhaan jimaan qabu isa kanaa jechuu keeti ati. Akkasiimi? Hoggaa san keessatti jecha san keessatti ummanni Harargee kun guutumaan guututti duuba waan kana godhee hin dandeenye akkamitti ilmaan kana dhalanii siin jenne lammaffaa. Maal jette deebitee sa'aatii ammaan kana keessa bal'atee jira teknooloojiin faranjiin ammaan bishaan namarraa fuuteetti milmeen nama waraabdee dubartiin akkasitti dhalaa jirti. Kagodhamaa jiru fedhinnaan guutamaaf hin jiru malee dhala namni nama dhorku hin jiru bishaan akka fedhee ta'utti bu'ee ni dhalama. Ammoo fedhinnaa dubartii sanii guutuu dadhabuudhaa jette. Bakka sanitti gaa Harargee kana guutuu warra jimaa qabu kana guutuun numa dhadhalan malee takkaa dubartii akka waan fedhii guutanii hin beeknetti nu to'ite. Akka sanii nu dirte. Dhugaa jirtu ta'e fudhachuu wadhaa. Eegalee? Yaalimsa dhaggeeffadhu. Wallaahi rabbiin na beeka akka kanaa miti. Bar abbaan kofaa caatii qaamu. Fakkeenya tokko siifaa kaasume. Yaadota nama seedhu kana yoo feesbuuk korra dhattee dubbisteetta nama biraa nutti hin galchin. Nuti jaalalaan haasawaa jirra. Eenyu nu hin galchin? Jaalalaan eenyuma abbaa fedhe akka hin galchine waadaadha kun. Maaliif yoo kaamee galame ajandaa nutti godhu waan ta'eef nuti immoo ajandaan goonu goolabna shi. Kanaaf yaadota waan jumaatii wal qabatu yaadota meeqa jira? Yaadota 4tu jira. Fatwaa kana eenyuti waan fatwaa kana deebisuu fedhee kenne Sheek Muhammad Waadoo beektaa? Sheek Muhammad Waadoo alima jabaa nama guddaa nama wanniin faallee isaan irratti qara'anii eenyu maqaansa Ustaaz Jaafar Bayaan kan biyya Kanaadaa jiru kan innillee isaan irratti qara'e Abu Muwaasfa namoonni jajjaboon Keeniyaa kana keessatti biyya baqaa keessatti isaan irratti qara'an nama akka malee rabbiin hikmaa kenneefidha. Ituun har'a googilirra search godhuun maalin argaa fatwaa isaan kennaniin arga dhimma kanarratti. Maal jedhan namatu caatiin halaalamoo haraamaa jedhee gaafate. Amma xumuraatti dhaggeeffadhu waan isaan lafa kaa'an kana. Deebiin akka kanaa naatee hin jiru. Nama hundaaf deebiin as keessatti deebiira. Nama hundaaf waa'ee nama dubbadhu kana keessatti maal jedhan? Eessatti viidiyoo samuu dhaggeeffanna amma sumarrattuu eessatti eenyu jala jirti? Viidiyoo peejii koo jala dhaqii viidiyoo miti. Barruutiin maxxane barruutiin kaa'an isaan jechuudha. Feesbuuk koo jalaan argatte yookaan sheerin sii godha rakkoon qaba ani. Dubbista. Facebook mukee jalaan seenaa. Maa'uniin dubbisaa uummataa sumarratti haa waliin harkanii. Niin galchaa Nuraddiin kana Nuraddiin baabaa kana. Nama tokko hin galchiin ajandaa nutti taannee sodaanneeti abaybi. Maaliif ajandaa gochuun barbaannu haa cufamu?
Ani sii dubbisaa Okay. qoy dhiisi. Dhimma caatii irratti kajoo kana. Eeywa. Elaa akka jedhu. Nuu dubbise yeeti. Eeywa qalbiin dhaggeeffadha waan kana. Bismillah. Guyyaa mucaan rasuula. Akkas jedha. Kun mata duree anatti itti kaa'e jechuudha. Dhimma caatii irratti kun yaada koo isa xumuraati jedha. Yaada koo isa xumuraa. Barruun kun kan Sheekh Muhammad Waadooti. Hanga dhumaatti dubbisaa isin fayyada. Warri Juma'aa Haraami jedhu dhimma kanarraa kitaaba katabee waa hedduu dubbatee Juma'aan waan sammuu namaa jijjiiruu fi waan qaama namaa bakkarraa jijjiiru, waan qaama namaa fixu, waan aqlii namaa tartiiba irraa fuudhee oliif gadi oofu, waan ibaadaa nama dhowwu, waan maallaqa namaa fixu jedhanii kitaaba barreessanii namni suusii araada Juma'aa qama'u yoo waan Juma'aa qama'u dhabee osoo ilmaan isaa mana keessaatii beelawanii osoo jaartiin isaa mana keessaa rakkattuu inni waan qabu gurguratee Juma'aan rakkoo Juma'aa namarraan geessu hedduu irraa dubbatan. Wantoota akkanaa daliila godhatanii Juma'aa haraam godhan. Kun kan warra haraama jedhudha. Warri haraamummaa fi halaalummaa Juma'aan nu dhibe jedhan immoo ulamaa'iin dhimma Juma'aa kana dubbachuu didanii irraa of qusatanis ni jiru. Haraama jechuuf daliilli qabatamaan dhiheessinee haraama jennu hin jiru. Halaala jechuuf miidhaa guddaa isin ilma namaa irraa gahaa jirtu argaatu jirra. Kanaaf dhimma kana irraa dhaabbachuutu irra nuuf caala jedhanii irraa dhaabbatan. Kun warra halaalummaasaaf haraamummaasaa nuuf hin gallee jedhanidha. Kunis aalimootumadha kan akkasii. Sadaffaa warri halaala jedhus ulamaa'ii Yaman faa irraa warra hedduutu kitaaba katabee warra waa'ee isii hin beeynetu haraama jedha malee nuuf faayidaa guddaa nuuf qabdi jedhanii kataban. Wayita Juma'aa qamaan zikirii ittiin goona, kitaaba ittiin katabna, hojii ittiin hojjenna, waa hedduu ittiin goona jedhanii faayidaa Juma'aa qabdurraa dubbatan. Ammas kan biraa dabaree warra galii guddaa ittiin arganna jedhuun ni jiran. Juma'aa gurgurannee maallaqa guddaa ittiin arganna jedhan. Garuu dhimma maallaqa kanarratti waan gurguramee maallaqa guddaa itti argatan jedhan. Garuu dhimma maallaqa kanarratti waa laalamuu qabutu jira. Wanti haraamis halaalis gurguramee maallaqa hin kenna. Wanta gurguramee fi nuuf halaala jechuutu hin taane kitaaba ittiin katabnaa, zikirii rabbii ittiin goonaa, hojii ittiin hojjennaa. Kanaafuu Juma'aan halaalaa jedhan ulamaan warri halaala jedhan. Isa itti aanu biyyoonni gurguddoo jedhan. Ammas biyyoonni gurguddoo warri dhihaa Juma'aa ashiishatti yeroo dheeraaf qorannoo godhanii hammeenya isii mirkaneeffatanii ofirraa dhorkan. Namni Juma'aa biyya isaanii seensise yakkamaadha. Namni osoo qama'uu argames yakkamaa taha. Kanaaf seera baafatanii biyyoonni of irraa dhorkan. Haaluma wal fakkaatuun biyya muslimootaa kan Juma'aan ofirraa dhorkan ni jiru. Fakkeenya Saawud Arabiyaa, Masrii Juma'aan akka biyya isaanii hin seenne dhorkanii jedhan. Kun kan addunyaan jettudha, kan ulamaan jedhetu hin taane. Inni kan biraani Juma'aan miidhaa ni qabdi jettanii yoo nagaafattanii jedhan. Kana gaaffiin ansaanii immoo kan Sheekh Muhammad Waadoo jechuudha. Juma'aan miidhaan qabdi jettanii yoo nagaafattan ni qabdi isin jedha. Miidhaan isii hin qabdu hedduu arginee gama birootiin nama Juma'aa qama'u jijjiiramne kan yeroo hunda amala wal fakkaataa qabus. Qoy ka nan dhaaba. Siifin dhaaba qoy. Fixee beektaa dubbisee. Bakka fixee miti. Yaada isaan kaa'an sana hubattee
Gaaffii isaan gaafatan sanas goolabdee Eh. ayyee maal jechuu barbaadeen elaa kun amma fakkeenyaaf namoonni yaada barbaadan jala deemuu dandeessu. Si galee warri hin ta'a jettan yaada warra hin ta'a jedhee jala deema. Warri hin ta'u jettan immoo yaada warra hin ta'u jedhee jala deema. Warri kaan yaada addunyaan jettu jala deema. Ati immoo maal jetta Inni dhumarra maal jedhee warri jimaan halaala jettan haraama jettaniis yaada kiyya kaa'osii olii kanarra laalaadha. Yaada kiyya qofa fudhadhaa osoo hin jenne yaada keessan qofa fudhadhaa osoo hin jenne waan kana jidduma galeessan laalaadhaa bira kutaadhaa jedhee jira. Kiyya yaadni kiyyaa fudhatamu yaadni sanaa fudhatamu osoo hin jennetti. akkas elaa kunoo baqqa isa kanaan amma sii galee dubbistee fixxeetta natti fakkaata. Dubbisee fixeen jira. Amma gaara sirra Yaadni gaaffii kun qaban. sirriidha moo sirrii miti? Yaadni kun sirriidha moo sirrii miti? Sirriidha niin fudhadhaan. Amma sirratti gaaffiin sii qaban. Niin fudhadhaan karaa kiyyaan rakkoon qabu. Niin fudhadhaan akka kiyyatti. Amma siifin gaaffii qaban karama tokkotti. Tole. Buna ni beeytaami, buna dhuydee ni beeytaami. Kottu dhaggeeffadhu. Maaliif beektaa? Na dhaggeeffadhu. Please, 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 please. Waan kana keessan seennu. Maaliif beektaa? Hin dhiisna. Maaliif dhiisna si jedhe beektaa? Jaalibsaa na hubadhu. Ni dhiisna hin seennu seenuu Waa maaliif dhaggeeffadhu akka waan hin ela jalqaba sana miti kana jandaa kana banee. Ani sodaaf miti. Waan xiqqootti isin akkuma barbaadeef hin jira. Dubbifni waan kana Hin seenu. anis hin seennu laalla woomaan siima siin yaadachiisa waan ati Waa tokko sii deebisuu hin danda'u. Waan dhufneef walitti himnee baana jaalibsaa dhaggeeffadhu. deebisuu miti hin Maaliif ne? deebiftu bar waan gaafii wali goonee deebiftuu miti bar ati waan Ish. dubbisu jirta an komantiin dubbisaa jira. Ati waa deebisu jirta dubbisu jirta uummanni komantii barreessaa jira. Yaada uummata komantii sanii ifirraa cufuu qabda malee yaadni uummata komantii kana akkasi banaa dhiifte. Uummanni waan ati dubbatu jirtu kan akkuma waan ati dubbatu jirtu fudhataa jira. Namiti. Komantii ilaalleti. Ani ilaalaa hin jiru. Naannoo manni Komantiin ilaalan yeroo hedduu amala koon. Oggati jimaa miidha qabaa miidhaas ni qabaa dubbisan kana gowwaa buusechaa jira gariin. Naa jedha rakkoon Jimaan qabu. lakkii akkasii yaada gad deebitu. Waan biraa barreessan seegalee kanarratti ammoo yaada kiyyaa miti barreeffamaan dubbise jettee bira dabaluudha. Akkamitti sitti na xumursiisiin hafeefi jaalibsaatu na xumursiistee ta'ee booda dhageessan dhaabine jettee hawaasaaf silaatu na dubbisiistee fittee ta'ee namni nu bata. Amma immoo kan nu banneef dhaabennaan si kabajee man dhaabeni kabajaa makeef. Fitti ayyee gata ayyee fitti. Eeyyawaa galatoomii gabaabaatti gabaabinaanii ati maal jettaa jettanii yoo na gaafattanii ani miidhaa qaban isin jedhaa. Garuu namoonni immoo jedhaniin gabaabinaanii namoonni dhimma jimaa kana keessatti fatwaa adda addaa dhageessisanii waan jiraniif aalimoonni waan barbaadan fudhachuun mirga keessanidha jedhan gabaabaa. Kana jechuun maal jechuudha? Abbaa isa halaala jedhe fudhachuu dandeessu. Isa haraama jedhe fudhachuu dandeessu. Warroonni halaalummaa isaa fi haraamummaa isaa immoo dirqama baruu qabnaa akkasidha jettanii ulamaa'iin waa himti kanaayyuu nuu galle halaala jechuuf quraanni ifa ba'aan hin jiru haraama jechuunifis quraanni ifa baasee hadiisni ifa baasee waan kana hin dubbanne jedhanii ulamoonni irraa callisaniiru. Isin immoo waan barbaaddan yaadota kana keessaati jala deemuu dandeessu. Ati immoo maal nuu dhaamta yoo jettan irraa goraa isin jedhaa jedhanii waan kana goolaban. Amma gaaffiin kun isiniin deebine jedhanii xumuran. Sheek Muhammad Waadoo waa'ee caatii irratti yaada maalii kaa'an jedhaa dhaqaa googilii irratti barreessaa isinii fidaa guutuusa. Guyyaa isaan fatwaa laatan waliin galatoomi. Amma gara dubbii keenyaatti as deebine. Isa kana keessaa baane jaalibsaa. Anaatu uummataa dubbisee ba'a. Ani uummataaf yaada kiyya ibsaddeetiin bira kutanillee. Rakkoo hin qabu. Ibsadhu. Ani sin dhaggeeffadha. Okay, uummata kiyya jaalatamaa fi kabajamaa jala jirtan. Jimaan harargeedhaaf qabeenya. Dhaggeeffadha. Jimaan harargeedhaaf qabeenya. Harargeen jimaa qamaatii, jimaa nyaattii jedhan malee kan nyaatu habiraati. Harargeen ammoo biizinasa ittiin hojjetti, ittiin dalagatti, ittiin baratti, ittiin barsiifti. Ittiin rakkataa gargaarti harargeen. Harargeen ta qamaatu osoo hin taane kan qamu habiraati. Harargeen irraa fe'amee bakka biraa dhaqee gurgurama. Maallaqa ittiin argatti harargeen. Kan nyaatu habiraati. Kan nyaatu saniin dhiisa jechuu ni danda'an. Nuti nu biratti biizinasa jimaan qabeenya hawaasaati.
akkuma kaan warqiin beekame kaanis jimaan bunaan beekame kaanis qamadii garbuun beekame Harargeenis jimaan beekamti kan Harargee keessatti namni jimaan qabne jiraachuu hin danda'u yoo jimaan gaafa jimaan Harargee keessaa raqishe namoonni beeka kutaan hundinuu ni beeka gaafa jimaan Harargee keessaa gurguramuu didee karaa mootummaatti qabame akka Harargeen ol kaatee qub tokko dhaabbattee rabbii sii kadhattu yaa rabbi jimaa kana nuuf qaaleessi yaa rabbi gatii jimaa kana nuuf godhattee rabbi kadhattu ni beektan qamaatee daafin cinqamtu Harargeen qamaatii fi simbololtu kan isiin cinqamtuuf gabayaa isii qofaa fi jimaan gabayaa irra tollaaniif qamaatiif hin rakkatu Harargeen Senegalee kan qamaus jira kan qamaanes jira waluma keessa Hararguma keessaa kanaaf ammoo jimaa Harargee tuquun Harargee jimaa Harargee bu'uun qabeenya isii san akkan gurguranne akka gabayaa irra hin oolle dura dhaabbatan jennee yaanna malee nuti qamaatii teenya nu dhorkuu deeman jennee hin yaannu wanni gisee hunda lolluuf miira keessa gallee aarree akkasitti gabbaanee waa hedduu dubbannuuf gurgurata nuti gurgurannu san nutti hinaafanidha akka nuti hin gurguranne akka uummanni Harargee kun gargaarsa gabbaanii uummata gargaarsa gaafatan akka isaan kasaaran kana waan godhani jenneeti miira keessa gallee lolla malee qamaatirraan nu orkan jaaniiti miti haraami jechaa oolillee nuti odoo asin nu biratti haraami jaanii asiin nyaanna namni odoo asin haraami jaanii asiin waan godha amma mootummaa Suudiin dhoorkaadha jimaan dhoorkaadha jaan an ammaa siqqamotti hin jire isin garsiisuu hin danda'a dhoorka jimaan as keessatti namoonni beeka garuu anna bira jira qamaan jira Suudii Arabaa keessatti Suudiinis ni qamaati Kaayiroo keessattis numa qamaama dhoo isaan numa dhufama mallasaan maal jeen jimaa achi dhufee ol seenu sanii mootummaan kun mallasaadhaan gaafa duraa namni yaadatu ni jira maalii fi uummata keekaa waan akka naqoo kana narraan dhoorkine ennaan keekarraa bitatu san maan dhoorkine jeenati Senegalee akkasi bittaa gurgurtaan bakkayyuu jirti Yaman Suudii fiddee gurgurattee gaddachaati kana jimaan Harargeedhaa qabeenya haraama yoo jaanis nuti ni gurguranna hin nyaannu rakkoon qabdu hin nyaatin haa'uun hin jettan hin nyaannu ni gurguranna gabaa keenya rakka nu oolu sagalee nuutaa kana caalchisaadha galatoomaa ulfaadha kanuma soorii dhiifama hunda keessanuu hayyee ama kiyya si deebi'an galatoomi. Galatarraafi yaadati ette kana duukaa waliin gala an wallaahi billaahi jechuudha mootummaan jimaa ispeeshaalii jimaa Harargee keessaa buqqisnee biyya sana keessaa gannatuun jedhe nama mootummaa dura dhaabbatudha sin duukaa sagalee hin qabuun followers hin qabuun waan rabbi boodirraa na gaafatudha waan ta'eef sababni wanti waa hunda dursu jiraachuudha namni jiraatee deebee salaata jiraatee deebee ibaadaa godha ituu hin jiraatin waan akka wanti inni godhu tokko hin jiru inni biraani ibsa wanti beekamuu qabu tokko gaafa aalimni tokko jima'aan halaala jedhu jimaa Harargee qofa allalcha miti jimaa bakka hunda an akka yaada kootti kun gaafa haraami jedhus jimaa kutaa hundaa jimaa Harargee qofa haraam jedha miti jimaa ma bakka hundaa jedha hin jedhe malee immoo waan kana balleessaa akkas godha maa zinaa haraama jedhaa oolu namni hojjetaa hin jiru gabaabaadha barkun farsoon haraama jedhaa oolu biyya kana keessaati naannoo ispeeshaalii naannoo nama jiru kanatti dubbachu waamee qada wanni jedhamu hin dubbannu malee jechuudha gad ofitti naqaa oolu namuma laa ilaaha illallah Muhammadu Rasulullah jedhe iyyaan oolanii kamriin haadha wanjala hundaati jedhan ulamaan yeroo irraa dubbatan haadha wanjala hundaa zinaa nama hojjechiisuuf karaan salphaa lubbuu nama ajjeesisuuf karaan salphaa kamriin haadha wanjala hundaati kamriin jechuudha isayyuu namni dhugaa jira sihirii walitti hojjetaa jira namni sihirii fakkeenyaaf namni maal namatti balleessee naaf sihirii natti hojjeta namni fakkeenyuma si jedhaan wallaahi isa dhugaan jedhaan ani waan kana sirratti wanneechuu fedhee miti namni fakkeenyaaf sihirii namatti hojjetu sadarkaa shirkii fi badiiwwan gurguddaatti kan inni lakkaa'amu wanti hawaasni keenya beekuu qabu an fakkeenyaaf akka dhuunfaa kootti dhimma aalimootaadha irra caalaa wanti na dubbachiiseef akka jarri waliin xiqqeessine akka namni daangaa dabarfatee jaratti dhaqeen buunedha inni niyyaa ture yeroo dhimmi jimaa kanaa ka'us Harargeef jireenya dhibbarraa dhibba jireenya hawaasatti ittiin jiraataa eeyyen bakka madrasaadhaa masjiidatti ittiin ijaarame eeyyen
Aalimati ittiin leenjifamee ba'e kitaabati ittiin bitame isa akkas jedhe sana aalima waan kana haraama jedhe sana yaada isaa abbaan fudhate haa fudhatu abbaan isaa halaala jedhe isaa haa fudhatu akkasitti walii beekanii dhiisu ajandaa kana fakkeenyaaf akka dhuunfaa kotti ituu namoonni speeshaalii anama fakkeenyaaf suusii viidiyoo dalaguu hin qabu wallaahi suusii isaan qabu ani geemerii miti geemii naasoo kadhadhe sooshaal miidiyaa kanarra taa'e wanti na aarsee naan dhufee sooshaal miidiyaa irratti hojjedheef namni irratti xiyyeeffadhee jaalibsa viidiyoo irratti hojjedheen wallaahi irratti hojjedhe speeshaalii namni itti xiyyeeffadhe Muhammad Bayaan irratti akka inni arraba kana dhaabuuf laayiviitiin isa kadhadhee dadhabeen viidiyoo isaa poost godhe amma maaliin jedhaa jira beektaa namni kun seeratti dhiyaachuu qaba akkuma namitti persentiin 45 maaloo keessa jiraatan namni kun seeratti dhiyaachuu qaba jedhee poost godhe inni kunillee seeratti dhiyaachuu qaba siinsitti dubbadheen dubbanne sababiin namni ajandaa kana gara TikTokii fide miti nan beekan gabaabumatti akka waaniin jibba ummata Harargee qabuutti warri na fudhatan laa abbaa koon jibbaa namni akkamitti abbaa ofii jibba namni akkamitti obboleessa ofii jibba namni akkamitti haadha ofii jibba hin jibbu. Okay, amma kiyya galatoom qaaddo amma Harargeen tun isitti aartee jirti anumarraayi Harargeetii yoo natti aartanii jiran tanan dhiifaman jechuun ni dandeessa Harargee sanatti. Gaafiin qaba ibsa bifoo dura dhiifama dura. Gaafii deebiirra jirru billoo kiyya soorii dhiifama. Bakka jumaaniif wooma takka bakka jumaaniif yookiin zinaa fa'oo haraam jechaat man ooluu hije. Jumaa fi zinaa maaltu waliif fidee wal cinaa qabee. Jimaa keessan galuu keessaas hin seenu jedhee bar. Haraamaa fi halaal jimaadhaan nan galchu jedhee jiranni. Dhimma anaa fi dhuunfaa kiyyaa isaa sirraa dubbataa jira malee. Galatoom. Eshi namoonni amma dhuftanii seenta kanaaf nama hin seensisiin jedhee mani bar habiibi kanaafi dhala amma na hubattee. Amma bira kunne bara amma kasa cufsiisee wal galchiisee mi kana yaada ana akka naaf waan taate cufsiifne bira kutte rakkoon qabdu amma takka nama tokkotti Harargeen teessitti